wangeela ibsuun boqonnaa 5:1 akka ijoollee jaalatamoo fakkeenya waaqayyoo fudhadhaayee jedha. Walaloo koottani deebinaa jedha walaloon koo. Koottani deebinaa qalbii jijjiirrannaa isa kan nu uume maaliif wal dadhabnaa? Guyyichi dhiyaate qalbii jijjiirrannaa qulqullummaa kamiin gara isaa imallaa? Qulqullummaa kamiin gara isaa imallaa? Wanta boru darbuuf nutoo wal dadhabnaa barruusaarra nyaannaa abiisa jiraannaa maaliif wal dadhabnaa? Osoo gaariin jiru summii waliif dhaabnaa osoo gaariin jiru summii waliif dhaabnaa. Hundumtuu kan darbu kan nuti barbaannu lakkii kootta maaloo jaalalaaf nagaadhaan hunduu yaa jiraannu. Addunyaa kanarraa hagamuun jiraannu jaalalaaf nageenyaan waliin yaa jiraannu. Jaalalaaf nageenyaan waliin yaa jiraannu. Addunyaa kanarraa hagamuun jiraannu waggaa kumaa miti dhibbaayyuun jiraannu. Isa har'aa miti kan boruuf yaa yaannu. Kudhanis yoo qabaanne 5 waliif yaa laannu. Jaalalaaf gammachuun waliin yaa jiraannu. Jaalalaaf gammachuun waliif yaa jiraannu. Hundumtuu kan ta'u murtoo isaatiin kan darbes isuma kan dhuftus isumaanii. Aangoo isaa malee tokkon ta'u isaan alaanii. Aangoo isaa malee tokkon ta'u isaan alaanii. Jaalatamtoota kabajamtoota yaa saba waaqayyoo qopheessituun walaloo obboleettii keessan dadhabduuf cubbamtu Burtukaan Walatta Maariyaam waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yaa Waaqayyoo